maal qabatanii dhuftanii akkamii miidhagtanii dhuftanii ayyaana kana immoo miidhagsuudhaaf qophii akkamii taasisaa turtanii mee wanni isin qabatanii dhuftan immoo maal fakkaataa asumaan carraa kanaan godina keessan beeksisaame? Nu wanni nu qabanne dhumne nyaata aadaa Boorana qabanne dhumne nyaata aadaa Boorana hoonee gosa hedduu jira nyaati sun hudhanee oliin dhumu nu garuu qophii ayyaana irreecha kanaaf baay'ee itti qophoofne dhumne godina guyyaan nu baane gaafa 19 baane aga bultii 4 cufaa sababa ayyaana irreecha kanaaf qophii goonenne jala as guyyaa 4 yaayyuu turre aali nuti qophaa'u jirru aali gaarii aali Oromoon guutuun itti qophaa'u jirta aali gaariidha. Ardammoo ayyaana irreecha kanas jalbultii akkan Oromoon guutuu walitti dhufte Oromoon abbaa biyya taate Finfinnee dhufuun kenna ani gammachuu guddoon na dhagaa. Mee maal qabattanii dhuftanii wanni godina keessan Booranatti nyaati aadaa addatti beekamu maalidha maalirraa hojjetama? Nyaati kan jedhu kana sirriitti nu ibsa. Ayyee nyaati godin Booranaa beekamu jalqaba qaraan nyaanni heelene bunqala buni qalaan kun jalqaba eebbi Booranaatiyyuu jalqaba wanni jalaan qabani bunqala odoo buni hin qalamin bunkana yeroo fayyadamani yeroo eebba yeroo dubartiin dhalti yeroo ayyaana jalqaba bunqalanne achi maanguddoon eebbis haan ammoo nyaati heenna haa beekame akka aadaatti nyaati kan jechuun garbuurra hojjeta nyaati kunini garbuurra hojjetame dhadhalooniitiin hojjetame nyaati kun nyaata yeroo dheeraaf turuu danda'u nyaati garbuurra hojjetame haa dhadhaloonii irra hojjetame haa keessummaa kabajaatii henname jechuudha. Keessummaa kabajaati hennama keessumaatti ammoo yeroo haati soddaa faan mana dhabuu hin qabdu manaan dhabdu haati soddaa yeroo intalti isii gubbifatti soddaa wanni isiin geessitu nyaata kan nyaata kun jechuun nyaata kabajama kaan ammoo nyaata aadaa Boorana keessa namni nyaata kanaaf itittu kan sii fuudhe nyaati akka malee kabajamaa Booran keessaa akkan jechuudha maan ennaani keessummaa tokko isiin dhufte wanni jalqaba fuudhaniifi Booran keessaa taanan yoo aanan qabaa taanan fuutaaf haan ammoo yoo dibbe tan qabaatti dibbe fuutaaf nyaata garbuurra hojjetaman kanaafiyyuu nyaati kabaja maqaan isaa koche jennaan nu koche kattaane jiru foon kun foon gubaa yookaan foon kalaankala jedhane hulleen kochuun foonuma akka nyaata kana yeroo dheeraaf turuu danda'a jechuudha. Akkuma kana kaan ammoo meeshaa kana akka inni tursu kan godhu meeshaa kana dhamoo? Meeshaan kunini meeshaa mukirra hojjetame haasiilleen gogarra hojjetame dibbee jedhanii dibbeen kunini yeroo dheeraaf nyaata kan tursuu danda'isi kanaafiyyuu nyaata kana waan kanaa tursuu danda'a jechuun meeshaan isii hee jira kalaankala hallee tursuu danda'a kallee yeroo dheeraaf tursuu danda'a. Ila amma intaltillee laayyuu dubbatte amma akka aadaa Booranaatti nyaati dursa kamii jettan akka aadaa Booranaatti buni isiin baantu jilaaf dursa jilaaf hangaf mala nyaati Booranaatiin nyaati Booranaa itittu foon kun amma kalaankali kunini foon looniiti foon reeti cufaayyuun ta'a. Meeshaan kunini hin bocanii dibbeedhanii bocanii gogaa looniitiin gonofani gogaa looniit wanni gonofaniini kaan ammoo itittuuni tana itittuu tanaan kan hin naqanii yoo jalqab naqanii jedhanii bishaan oratanii dhamedhanii bishaan oratanii kun dhuuyyuu medhanii dhuuyyuu tan keeka'anii gartee bishaan keessa baasan. Maaliif fayyadattanii? Kunini kun dhuuyyuu. Kun ammoo akkaananii dhuuyyuu mana sun as keessatti initinne dhuuyyuun kan gartee mukaan keeka'an yoo mukaan keessin kaa'in aanan sun keessatti titanii qaa kan duuchan jechuu tuntana gizee aanan kan dhuguu fedhanii irba jedhanii kanaan irbanii bulleessan hojjanii bullaa'eetti hin jirkaanii aanan kan bakka meeshaan naqatte kun gorfaa jedhanii gorfkan wanni hin hodhanii akka qodaa kan hin hodhan wanni hodhaniin waan lamaan hodha Booranii ergemsaan hodhanii oolotaan hodhanii kun amma ka ergemsaatiin ka oolotaa itti baatuulleen tajaajila aanan miilleen tajaajila inni waan cufaayyuun tajaajila aanan illee raafataa deebisan mallee kun bun kocheeti buni kun inni bun kun ka kocheeti. Kana liyyuu inni kun amma bunqalee kana qalanii ammum nyaatan
aananii tooran jechuudha. Kaan ammoo aanan itti naqanii bunqalanoo jarrabaan kaan eegirrabaan hin boodatti dammi itti naqan. Dam sun hin dudduuba dhadhabasatti naqan. Dhadhabasa hojjatti naqanii yeroo dheeraa tura ji sadiiyyuun ta'a. Foon kan ammoo laali foon jiidhoo kalaan kaltee yoo isaan gogan kaan gartee gana deebisee dhadhaloonii itti naxxa. Yoo dhadhatti naxxa kaan kulleen ji sadii akkasum turanii kulleen akkasum yeroo dheeraa turan. Ammoo bisaan horachuun qaban yoo bisaan horatanii hin hammaatan hojjatti bisaan jala lakkifte bisaan jala maxaxxi gootee gartee yoo bisaan goggoffat kaanii waan tokko hin tajji sadiiyyuun ta'a maqa nyaati.